راديو بلسمات راديو بلسمات ربانت بويا سدي كرامر سانترنيتي كنسني تمسافة مكنو أما جلكبا كن راديو بلسمات Akkumoltan oduu saati kanaaf qabnu sirna geessisa Annaabasaa Waaqjiraati. Mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti araara buusuuf yaaliin godhamaa jiru akka yaadametti bu'aa buusaa kan jirre beekame. Odeeffannoon Oromiyaarraa nu ga'e akka hubachiisutti gareen teeknikaa kan Oromiyaa lixaa fi kibbaatti bobba'e waraana bilisummaa Oromoo akka ajajaaf caasaa jirutti dubbisuudhaaf akeekan qabu. Akka odeeffannoo argannetti gareen teeknikaa kun adda bilisummaa Oromoo fi paartii Dimokiraatawaa Oromoo irraa kan walitti dhufan akkasumas abbootii gadaa fi haadholii siinqee kan of keessaa qabu. Gareen kun bakka adda addaatti caasaa waraanni bilisummaa Oromoo qabu ordofee marii gaggeessaa akka hin jirre beekameera. Odeeffannoon Oromiyaa lixaarraa arganne akka hubachiisutti gareen teeknikaa kun akka caasaaf sirna waraana bilisummaa Oromoo otoo hin taane nam-tokkee fi bakka argatanitti garee adda addaa waliin marii gaggeessuuf yaalii gochaa jiru. Kun immoo akka caasaa dhaabaatti adeemanii furmaata waarawaa argamsiisuu otoo hin taane nam tokko akka gansiisuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhameera. Haala kana laalchisee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa dubbiseen jira. Jaalmarroo Dirribaa akka nu ibsetti waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii uummata Oromoo milkeessuuf kan bosonatti gale. Gaaffiin kun akka argamuuf lubbuusaa wareegaa otoo jiru hiree argameen waraana bilisummaa Oromoo biyya galanii akka hojjetaniif haalli mijachaa akka turetti beekan. Haa ta'uti akkaataan itti deemamuu fi akkaataa raawwisaa irratti rakkoo guddaatu jira. Wanti amma deemaa jiru yoo sidaa araara ta'ee araara dhugaa biyya kana keessatti nagaa buusuuti taate akka amma deemamu kanatti harka nama haqaatu yookaan humnaan harka nama micciiruu fakkaattu kanaan ta'uu hin malle ture jaarrolee kanaa kabajaa guddaa isaaniif qabna. Yoo dhugumaan nagaa buusuu ta'e jennee nuti dhaggeeffanne irraa yoo nutti buusuu ta'e dubbisuuf qophii turre kallattii adda addaan dhaamsa karaa nama namaan ergamaa ture. Hayyee jennee obsaan akkasaan dubbisuu dandeenyu eegnee turre maali jennaan aduulee keenya akka dubbisni dhaamsanii jahanii turan waan ta'eef garuu dubbiin turte akkaataan itti gara kana dubbisuu danda'amu argamuu hin dandeenye isaanis achitti dubbisuu barbaadaniif karaa baay'ee dalgaa jaarsa araaraa hin fakkaannee fi abbootii gadaa dhugumaanii nama wallee gidduutti nagaa buusan hin fakkaanne. Bifa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee adda addaa keessa jiru waliin mari'achuudhaan ibsa tokko baasaniiru. Ibsi karaa zoonii kibbaarraa kenname kan waraana bilisummaa Oromoo ajajoota waraana bilisummaa Oromoo bakka hundumaa jiran kan ilaallatuu fi ijjannaa tokko ta'uu ibseera Jaalmarroon. Waraanni bilisummaa Oromoo caasaa tokkittii fiintalii jamaa yaada adda adda ta'e qabu murtii keenya wal fakkaataa kaabaa kibbaa bahaadhaa fi gidduutti. Akka Jaalmarroon ibsetti araaraaf nagaaf tattaaffii abbootiin gadaa godhaniif kabajaa guddaa qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Haa ta'uti gochaa fi shirri hojjetamaa jiru mootummaaf akka harka kennannu gochaa jira jedheera. Keessaayyuu waraana bilisummaa Oromoo caasaa qabu akka caasaaf sirna isaatti dubbisuu otoo hin taane nam-tokkee irratti xiyyeeffatanii gansiisuu irratti hojjetamaa akka jiru Jaalmarroon ibseera. Murtiin waraana bilisummaa Oromoo araaraan galchuu mootummaa waliin walii galchuu hawaasa keessatti nagaa buusuu murtii tokkittii jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo fudhatuuti inni kan bakka jirurraa kanuma hojiitti hiika. Hankanaatti amma wanni adeemaa jiru kana bira dardameetu miseensa waraanaa abbootii jaarmiyaa bakka adda addaa jiranii hoogganoota ajajoota zoonii qofayyuu osoo hin taane gadi bu'amee sadarkaa miseensa nam tokkeetii fi gansiisu araarame dubbii kanaa haqasaa baasnee dubbachuu qabna waan ta'eef waraana gansiisuu irratti kan xiyyeeffatu jaarsa araaraa jedhanii abbaa gadaa jedhanii abbootii amantaa Oromoo jedhanii namni deemu kuni
olaantummaa mootummaa qofaa qabatanii waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma jirutti qawwee ofii ofirraa hiikkate murtii miseensa murtii nam-tokkee akkaataa kanaanii akka inni harka kennatu taasisuu deemaa jiru malee ajajoota yookaan murtii jaarmiyaa dhaabaa tokkoo murtii kennate sanaaf fudhatamee kan hojii fikiisamaa jiru miti kanatti ibsuu barbaadeen kan deemaa jirus kanuma. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo gaaffiif deebii dheeraa Jaalmarroo Dirribaa waliin goone oduu booda qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti isiniif dhiyeessina nu waliin tura. Gama kaaniin Oromiyaa keessatti hidhaa fi ajjeechaan itti fufee akka jiru beekame. Caasaa fi ijaarsi mootummaa Abiy bakka adda addaatti sabboontota Oromoo hidhuu fi ajjeesuutti fufeera. Haga yoonaatti sabboontonni Oromoo hidhaman mana murtiittis dhiyaachaa hin jiran bakka adda addaatti garuu dararamaa jiru. Keessaayyuu sabboontonni Oromoo hidhamanii bakka adda addaatti qorannoon irratti gaggeeffamaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo akka balaaleffatan dhiibbaan irra gahaa jira. Kanneen balaaleffannaa kana gaggeessan bilisaan akka gadhiifamanitti himamaa kan jiru yoo ta'u, miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo haga yoonaatti hidhaman garuu hidhaa fi ajjeechaan kaayyoo keenya irraa nun deebisu jechuudhaan shira mootummaa Abiyyii fi mootummaa Lammaa Magarsaa dura dhaabbachaa akka jiran beekameera. Gama biraan addi bilisa baasaa uummata Tigraay waraana guddaa leenjifachaaf of qopheessaa akka jiru beekame. Oduun Maqalee irraa bahee akka hubachiisaa jiru mootummaa Abiyyiin garagalchuudhaaf humni TPLF hojii guddaa hojjechuutti jira. Bakka adda addaattis shira garaagaraa qopheessaa akka jiru odeeffannoon nu ga'ee hubachiiseera. Yeroo ammaa kana humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay keessaa ba'anii turan walitti deebi'uudhaan akkaataa aangoo federaalaa deebisanii harka galfatan irratti mari'achaa jiru. Shirri tokko kan hojjetamu humnoota sabaaf saboota adda addaa keessatti maallaqa guddaa ramaduudhaan mootummaa Abiyyi irratti akka uummanni kaka'u gochuudhaaf hojii jabaa hojjechuutti jiru jedhameera. Tigraay keessattis waraana guddaa leenjifachaa akka jiran oduun nu ga'ee hubachiisee jira. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan naannoo Amaaraas humna guddaa leenjifachaa akka jiru dhaga'ameera. Mootummaan naannoo Amaaraa naannoo Walloo fi naannoo Goojjam keessatti milishoota humna guddaa leenjifachuutti akka jiru beekamee jira. Yeroo ammaa kanas milishoota kanaaf meeshaan gahaa waan dhabameef meeshaa bakka adda addaatti qonnaan bultootaa fi milishoota harka ture walitti qabuudhaan ittiin leenjisuutti akka jiru beekameera. Kaayyoon leenjii kanas daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay gidduu jiru eegsisuu fi mootummaan naannoo Amaaraas uummata naannoo Amaaraatiif waardiyyaa dhaabuuf jedhameera. Kunis sodaa karaa naannoo Tigraayin dhufuu danda'u ofirraa qolachuuf akka ta'etti himamaa jira. Gidduudhuma kanas Gondor keessatti lolli ka'aa waan jiruu fi namoonni meeshaa hidhatan bakka adda addaatti baay'achuurraa kan ka'e mootummaan federaalaa naannoo sana to'annaa jala oolchee eegaa akka jiru beekameera. Yeroo ammaa kanas daandii gurguddaa irratti meeshaa gurguddaa qabatanii akka hin deemne labsiin darbee jira. Walgaarreffannaan mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti deemaa jiru kun gara lola waliinitti akka hin deemne sodaatamaa jira. Yeroo ammaa kana gama lachuutiin dibbee waraanaa dhaamaa jirus wal doorsisuu fi ololaa bira darbee walirratti dhukaasuun illee eegalamee akka jiru beekameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Kota lafa masi, malif kote lafa bafta. Loli 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 lolta dina yasi, mafalaga galata. Mikaelo lulata, Mikaelo lulata. Sabashin gal tukera. Ana bona tutuka, tugale na kazani, gantunuti asani, gantunuti asani, sabdunuti asani, sabdunuti asani, arinuti kazani, biyaranu kazani, nuti manu biyara, eba karanna male, ebo karanna male, kilashi binna male, lolle lolle male, ajo sendo male, ajo sendo male. Sawano rabusani, bandirare nakatu, kapsamana bani, berude bundelani, mudio bidatu, garaobi gutatu. Ayo going boini, arme going boini,
Ofirrada ukamna mayami kamna keronde barbada ida kisi babasi keronde barbada ida kisi babasi akesi kumabasi mafada wal konnare akawanji bagamnu kantuma tutire akawanji gabaru malsa tutire akawanji gabaru wanirabu gunguma bakakabu tunolu wanirabu gunguma bakakabu tunolu yode kansa kabate gantudana jebamne yartudana jebamne kenya makabuntolu gantuda kaagarte nuranyate kirro kai wal kasi dinabiya basi akesi kuma basi Leila fana irreje durra garmami sena saba farsi Ini ramfano kesi kenya bodanisa imi matunura toba ina ramno leamo ninu elisa irano nubarachisa qophii xiyyeeffannaa qophii kana keessatti haala yeroo irratti dhimmoota fardii ta'anii fi uummati hubannoo irratti qabaachuu qabu jennee amannu qabannee dhiyaannaa qophii xiyyeeffannaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya akkuma quba qabdan dhimmi araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru ammallee xumuran arganne keessaayyuu addi bilisummaa Oromoo eegaa waraana bilisummaa Oromoo abbootii gadaa fi uummata Oromootti dabarsee kennee eegalee dhimmi araaraa kun akka xumuraa argatuuf hojiin hojjetamaa jiraachuun kan beekamu hojii kanas humnoonni adda addaa kan ogeessotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo miseensota paartii Dimokiraatawaa Oromoo fi akkasumas abbootii gadaa keessaa walitti babba'aniin hundeeffame akka koree teeknikaatti maqaan moggaafamee fi socho'u akka jiru kan beekamu dhimma kanarratti gareen kun bakka lamatti bahee jechuunis gareen Jawaar Mohammad fa'aatiin durfamu gara Oromiyaa Kibbaa gareen obbo Baqqalaa Garbaatiin durfamu immoo gara Oromiyaa Lixaa imalee jira. Araarri kun akka milkaa'uuf uummata Oromoos bakka adda addaa irraa hawwii guddaa agarsiisaa jira. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaas ibsa baaseen aalduree araaricha ni milkeessa jedhee akeeke lafa kaa'ee jira. Dhimma kanaa fi haala deemaa jiru ilaalchisee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jirurraas hubannoo argachuuf iyyaafannee jirra. Dhimma kanarrattis kan dubbifne ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Marroo Dirribaa toora irratti argama kunooti. Fayyaa ta'ii Jaal Marroo toora kanarratti argamtee gaafiif deebiin waliin gochuudhaaf mee haala amma deemaa jiru irratti yaada maalii qabdu abbootiin gadaa kan amma biyyatti deebi'aa mootummaatti galaa isiniin jedhan irratti? Fayyaa ta'e jaalatiyyaa waan amma abbootii gadaa fi jaarrolee araaraa jedhamee deemu irratti walumaa galatti akka zoonii osoo hin taane akka waraana bilisummaa Oromootti aaddureelee waan araara kana irratti qabnu karaa ajajoota zoonii kibbaa bifa barreeffamaan kan dhiyaatee ture tokko miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanfamaa ture quba qabda jedhee nabdanna. Naanni waraana bilisummaa Oromoo gara zoonii lixaa jiruuti akkaataama aaddureeleen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kaa'ee waliin tokkumaa yaada adda ta'e hin qabnu mariitiin waan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo caasaa tokkittii fi tabii jamaa yaada adda ta'e hin qabu murtii